Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Har'a dubbiin jijjiiramee jira. Boonen yeroo baay'ee akkuma beektan piraankii nu gochuudhaan beekamti. Har'a immoo anatu boonee piraankii gochuuf jira. Hanga viidiyoo kanatti daawwachuudhaan laayikii godhaa akkasumallee yaada keessan nu qoodaa. Kanneen ani ittiin piraankii gochuuf deemu laaptooppii kana akkuma argaa jirtanii kennaa biyya Arabaatiin naaf fidee dhufte kennaadha. Biyya Arabaatiin naaf dhufee kennaa naa kennite keessaa baay'ee kan itti gammadduu fi jaalattu laaptooppii kanaadha. Yeroo baay'ee illee itti fayyadamuu arguu barbaaddi. Mana kana keessaa illee dhabuun barbaaddu. Ani illee laaptooppii baay'ee waan jaaladhuuf kennaan baay'ee itti gammaduudha. Laaptooppiin egaa akkuma beektan gatiin isaa illee qaaliidha waan salphaa miti. Karaa kanaan itti dhufee jechuudha. Boonee nan gugguba hanga dhumaatti daawwadha. Maalidhaa? Akka waan namni qarshii naa liqeessee qarshii guddaa narraa qabutti laaptooppii kana gurgureen kan faladhan jedhaanii dhugaadhuma fakkeessee akkasitti piraankii gochuufan jira. Nan waamaa isheen gara alaatii dhimma biraarra jirti. Nan waama nan mariisisaa jechuudha. Laaptooppii kana gurgurachuuf hin jireen mariisisaa maal akka jettuu fi miira akkamii akka agarsiistu walumaan laallaa hanga dhumaatti wajjin tura. Boonee kottu. Kottu taa'amee wayii si mariisisa. Har'a dhimma jabduudha kan si barbaada. Waan tokko si mari'achuun barbaada boone. Dhimmichi maal inni laata? Egaa Kompiitarri maaliif fayyadamna? laaptooppii itti fayyadamaan ture. Yeroo darbee dhimma siin kaa'ame wayiitu jira. Suutanii suubachiisaa na hubachuuf yaadatis. Qarshii wayii otoon sitti hin himeen isuma dhugaa baay'ee dhimma wayii uummanaan qarshii namarraa liqeeffadhee ture. Suutanan deebisee qarshii sana deebisee xumuruu hin dandeenye. Ol yaadee gayyaadee gaafan jedhu amma qarshii nama kanaa deebisuuf maal gochuun akkan qabutu gaafan taa'ee yaadu waan kana laaptooppii kana gatii bareedaallee wanti bituu danda'u isaadha. Laaptooppii kana gurguradhee kanfaluuf hin jedha. Kanas mariisisuun barbaade bilbilallee hin qabna. Fakkeenyaaf amma bilbilallee harkaan ni fayyadamna. Anis barnoota xumuree waan jiruuf amma yerootti booda deebiin bitadha. Amma laaptooppii kana gurguree namni bitullee argamee jira. Gurguradhee qarshii ofirraa kanfaluuf. Amma gurguruudhaan yoo namni gurguruudhaan waan murteessee jechuudha. Amma namni bitullee argame gaafa itti gurguruudhaan jala sarartee erga yaadichi jechuun maal ammas nuuf ka jira mana jira jechuun fuudheen baay'ee. Nama laaptooppii bituu itti barbaadee hunda xumurtee. Kan informationii dura. Bakka manaa baaftee gurguruudhaan nama mari'achaa jirta jechuudha. Yoo nuti waliigallee jennee namni bitu jiraachuun dirqama miti. Dhimmi itoo ani hin beekin maallaqa kan maal namarraa liqeeffatte. Maal ko uummattee maal qarshiin duraan narra ture qarshiin duraan qarshiin duraanan isuma jechuun sitti muudhaaf qarshiin sun xiqqoon guddata waan ta'eef waan biraatiin kanfaluullee nuti amma hojii biraa dhimma biraa jireenya biraa gaggeessaa turre suni narra ture beektaa. Kanaafiyyuu amma tokko jettee qarshii namaan narra jira. Amma kan duraanii qarshii duraanii yoo ta'e tokko jettee qarshii namaan narra jira. Maal gochuu qabna jettee dursamaa namaree. Nan beeka kaa waliin beena waan ta'eef qarshii lafaa qabnu kan biraa kan fallu waan hin jirreef sitti himuu hin dandeenya. Nama qarshiin biraa waan fallu qobaatee ammayyuu otoo naan mari'attee jechuudha waan fallu falleette addattis immoo homaa waan fallu qabu. Qarshii kana maaliif akka liqeeffatte hin beeku. Maal rakkannee waan mana kana keessaa waa rakkannee waa uumannee nuu liqeeffatte. Jechuun yaani qarshiin kan maaliitiin jedhame nama waan gaafine ta'e qarshiin kan maaliiti kan liqeeffate. Qarshiin kun narra tureera. Waan kanaatisin jechuun amma isa sitti narra ture immoo waan qoosaan. Maaliif akkaan qarshiin sun hin banne innis dhimma biraarra oolee ana na gargaare malee jechuudha. Kanaafiyyuu atama maal qaba baay'ee na dubbisuu dhiisee unaa fi kana eeyyama isaati gaafachuu. Maal baay'ee si dubbisuu?
akkamitti akkati fiddee fi kennaa jaalalaatiin ati akka waan kanallee baay'ee jaalattu arguu barbaadu naa gala garuu deebisee kan manaan bitaa amma ho'uma kanatti toluu barbaada. Balleessuu qabdee. Kanaafi gurguruu qabdee. Anamma kuni kenna ana kennite amma naarsuuf na waamte moo ila amma gaafii naarsuuf na waamte moo siyaasa fi miti si mariisaa jira. Ani mee bara amma calitoon si mariisini fuudhee waan kana gurguree qarshii narra jiru baafachuu nan danda'a garuu deebi'ee nan du'e du'u maaltu fi nan du'e gaafa deebi'ee sitti meeshaan mana keessaa baay'ee gurgura utuun hin beekin gurguran maaliif kana nama deebisee dhaggeeffatu nan du'e du'aa bakka maal waan ta'eef du'aa utuun hin beekin dursa maallaqa namaa narra jiraa naan jettee taatu as galtuu baatu immoo kana bakka gurguradeen kaffala gurgurtuu sin jedhe baatu gurgurtuu fuudhuu fuutee amma fuudhee bahu fi miti amma dhutaa yoo barbaadee kompiitara kana gurgurte taanaan bakka kanumaan dhumatee jechuudha kompiitara kanaa miti waan biraa waan biraa hin beekwaan maal waan itti balleessitee himi jennaa deddeebiin hin beekwaan isa amma sitti hin barbaanne sitti hima hin barbaanne miti cufumaa sitti hima amma sa'aatii kanatti sin jedhe surumayyuu maallaqa waan akkanaa dhaggeeffattaa yeroo dheeraa na eeggate mabbaan yeroo dheeraa na eeggate dhimma isaati hin ture jalaa ture wanti laaptooppii kana ammaa fi maarree oo jedhaa biteenan deebisa booda anaaf na barbaachisa garuu amma wanti nan qarshii kan ittiin baafachuu danda'u laaptooppii kana kanaafiyyuu anama sitti miti ani tolee jettana dhageesse si mariisise malee maa gurgurta meeshaa mana keessa maallaqa kan maatu sirra jira jechuun amma kana maatu biratti jabeesse waan hin beekne irratti meeshaa amma kana har'ammoo kana gurgurtaa jechuudha borummaa amma maallaqa namaan irra irratti televizyiinii baaftee gurgurta amala naa ta'e waan kanaa godhee beekamu kennaan asii kennee gatii qabaa waan itti bahee gurguramuufis cinqee akkasii hin qabu maallaqa namaatu narra jiraa kaleessa toonaan jette otoon immoo maallaqa sana waan liqeeffannee waliin itti fayyadamneeti waliin baafa amma immoo maallaqa namaa narra jiraa ani ni waan liqeeffadhee fi didi raawwate nan gurguraa nan kanfaladhu amma ka deemidhatti gurgure kanfaladhu waan ta'e ka deemime jedhamee si jedhee gurguri kompiitara gurguri waan naaftu immoo hin qabdu maal hojii korraa na waame kompiitara gurguraa birriin narra jiraa birriin himuu amma siyaasaa kun maal naafti siyaasa kan amma haadha baafte kana gurgurta miti borummoo waan bira inaartee nanaaree siyaasa biraankee achi biraankee deebifadhe miti sati ganamaa galgala firaankii nurratti kompiitaran gurguraa maali laate waan firaankii nama godhatu kamitti akka miiraan namatti agarsiisu